yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti namni dhiirri dubaratti taphate jaan dhiirri akkana godhe jaan san hedduurra namni osoo fookasa godhee ilaalee abbaa fi haadhatu ilmootti taphataa jira. Saniif mallaqa akka ilmoon ofii walitti qabatu akka ilmoon ofii dhiira qofa mataa gadi hin qabanne shari'aan haa ta'u malee intalli takka eega heerumteen booda abbaa ofii akkuma kabaju san dhiirsa ofillee akka kabajuu qabdu ni beekti garuu kana jechuun dalaydee isa jiraachisuu miti. Kanaafuu abbaan warri keenya osoo nuu gorsitanii osoo itti nuu himtanii osoo wanna kana maatii keenya wajjin mari'attanii akka haadha fi abbaan keenya wanna rakkoo nuu keessa jiru nu taradda'anii akkana ilmoon tiyya rakkoo tana keessa jirti mee ilmoo tiyya yoom dhageeffadha. Salaamu alaikum akkam nagaha maa mallaqan ergin jaan. Nageenyi akka biyya laatti erguudhaaf irra caalaa maatiin kan inni jajjabeessu yookaan kan inni hamlee ta'uuf ijoollee durbaati moo ijoollee dhiiraati? Immoo ijoollee dhiiraatii hin qabne irra caalaan. Ijoollee durbaati. Yeroo hedduu ka biyyaan baasee dhiirri yoo dhaqetti erguu yookaanis hooma akkanaatiif jecha jechuudha. Dhiirri durbaati. Hatta abbaan tokko osoo jabaatee osoo ilmoo dhiiraa ofii kara biyyaan baa ergeeti abbaanu. Akka intala durbaa ajajee mallaqa as ergi jedhuun san ilmoo dhiiraa ofiitiin hin jedhu. Garuu amma ijoollee hedduu jira. Anillee sooshaal miidiyaa irra jira. Ijoollee hedduun naan mari'ataati. Biyyoon takka dhuftee amata 6-7 dalaydee biyyaan baa kana warraa mallaqa ergatte malee ofii hooma takkaa hin goone. Kana bira ammoo isiin abbaa kiyyaa nama heerumuu fedhe jettee yoo isiin bultii qabachuu fi maatii wajjin mari'attu. Namni heeruma isii sanitti hin gammanne jira. Maaliif yoo isiin heerumtee mallaqan ergitu fakkaata. Kaduraatitti bultii ofiitirra fookasa gooti. Osoon heerumin dura obboleettii ta'e waa mijaan ijoolleen hedduun. Ati osoon heerumin dura obboleettii ta'e dhuftee haa dalaytu jaaniin. Maaliif intalli ol guddataa jirtuun barnoota dhiiftee akka maatii ofii jiraachiftuuf jechuudha. Yeroo namni hin dubbatu malee rakkoo kana yeroo hedduu uummata keenya irra jiru. Maatii keenya irra galatoom Rufayda minitii kennii fi daqiiqaa kennii fi hayyee galatoom Ikraam ergaan kee akka jirutti dhaqqabee yaadannoo qabadhee amma wal qabataa wayiiti gaa dubbiin keenya rimaadhaa yookaan immoo ammalleeyyuu bakkuma qabanu iyyuu qabu jechuun agarsiifti. Hayyee galatoom Ikraam keenya eessarraayi? Ikraam eessarraayi? An Dubaay keessa jiraadha amma wanni dubbii tana kaasee fi yeroo hedduu namni waan kana irratti hin dubbatu akka isin maatii keenya nurraa gorsitanii fi proogiraama kan addatti qabatanii wal qabataadha jedhatti wal qabataadha dubbiin biyyi jaalallee nyaachisuun dirqamaa miti yoo abaluun maatii gargaaruunis waanuma jiru namicha Moojaan jedhamtu dirqamaa miti bara isumaayyuu immoo maatii gargaaruu balfilees hin mormines miti yoon maatii gargaaruun utuma jiruu jettee bara. Akkanuma asii gallee akkanuma bultiin jaarranii barbaadan maatiin koo siin jedhaa jirti malee abaluu mannaa abaluu wayyaa oltarneetiiviin akka kanaan jiru. Almuhim hayyee galatoomii ulfaadhu Ikraam keenya mee raanii daqiiqaa 3. Hayyee galatoomaa isinillee. Raanii jirta? Anamma warra darbeef boo'aan jiru. Warroota hammaafan boo'aadha. Aloota hammatu uzriin argiinii fi harman baasiin dhufaniifan boo'aa jira. Jaroonna mana arabaa keessatti akka hin taane ta'aa jiraniin dhufan boo'aara. Gimmaashni isaanii dallaalaan ulfeessee achas ergaa jira. Koominitii keessatti yeroo hundumaa na waamu. Ulfa baasisu. Eenyurraa ulfoofte. Kadhadheen naan gaafadhu dallaalaarraa. Isa nuu ergeerraa. Eenyurraa ulfoofte. Dhirsa madaamiirraa. Eenyurraa ulfoofte ilma madaamiin na daffaree dubbachuun sodaadhe. Guyyaa 2 dura ijoollee 3 baaseen mana arabaa keessa. Ijoolleen keenya mana arabaa keessatti dhumaa jirti. Warra kanaa boodaafidha malee kan nuun boo'uu qabnu warra darbaniif darbeera. Gaayilaadhaanis milkaa'an jirru nun. Deenyes guddifataan jirru, qaraasifataan jirru, tamaarsifataan jirru. Gubaa keenya eenyutu nu argaa? Haadhatti mannu
moo abbaatti manna moo obboleessa moo obboleettiidha moo firadha moo biyyadha moo eenyutti manna? Ustaaz Raayyaa biraan naa gaha je'een ji'oota 6 bo'aan jira. Ustaazota meeqa walitti gurmeesseetan sii mariisisna sii dubbisna sii finna naan jedhan namni deebisee sagalee koollee na dhaggeeffatu hin jiru. Ijoolleen biyya Arabaa naman dhagaani. Ijoolleen biyya Arabaa qalbiin qabdu. Ijoolleen biyya Arabaa naman dhageessu jedhanii nu tuffatu malee ijoolleen biyya Arabaa maal taate jedhee namni nu dhaggeeffatu hin jiru. Mee Ustaaz Raayyaa barri kun bara keenya haa ta'u. Bara kana nu milkeessaa nu dhaggeeffadhaa nu mariisisaa nu gurmeessaa. Ustaaz Raayyaa nun jagnadha. Nun dubartoota sabrii qabduu fi dubartoota cimtuudha. Hamma garuu of ta'uu barbaadaa jirra. Of argachuu barbaadaa jirra. Hamma har'aatti nun ofiif hin taane ofiif dhagaa taane namaaf daabboo taane. Hamma immoo ofiif daabboo ta'uu barbaanne. Yemadaam qimam nun je'ani. Nun kororimaadha. Nun xugurazmuudii moo naccazmuudiidha. Fuudhanii yemadaam qimam nun je'ani. Jedhan miti hamma immoo madaamii mataa keenyaaf ta'uu barbaanne. Ofiif madaamii ta'uu barbaanne. Algaa abbaa manaa keenya algaa abbaa manaa isaanii haa afani. Misaa iqaa ijoollee isaanii haa qopheessani. Hamma har'aatti algaa madaamii afaa jiru. Algaa isaanii afanne. Misaa iqaa ijoollee Arabaa qopheessu malee misaa iqaa ijoollee isaanii qopheessine. Ustaaz Raayyaan dadhabne. Chaansii hundumaa keessaayyuu baaneerra. Kanaa boona deenya. Kanaa booda tamaarsifannaa. Kanaa booda qaraasifannaa. Okay, warra dhufaa jiraniif immoo warroota hamma dhufaa jiraniif immoo aspaaltii haa taanuufi. Daabboo haa taanuufi. Haa milkaa'ani warri dhufaa jiran adaraa keessan Ustaaz Raayyaa. Yemadaam qimamiin haafuu madaamii haa ta'an. Waggaa 5 waggaa 3 hojjettee haadha manaa haa taatu. Haadha suuqii haa taatu. Haadha of ta'ummaa haa taatu. Tasfaa kutanii ijoolleen keenya yaa Ustaaz Raayyaa. Anumaa tokko siniin hin jedhu. Nu gurmeessaa, nu ijaara Rabbii gaditti, nu sassaabaa. Maqaa keenyaan baankii ta'u nu banaa. Maqaa keenyaan diinagdee keessa nu gashaa. Nu ijaara, nun jagnadha, nu ilaala waggaa 1-2 taarikii hojjennee sin agarsiisna nu. Ijoolleen biyya Arabaa nama amantuu dhabde malee, namatti kennattuu dhabde malee, nama ishii milkeessuu dhabde malee ijoolleen biyya Arabaa milkaa'inaaf qophoofteetti kutatteetti amma. Galatoomaa isinitti hin baay'isu. Magaalaa Riyaadirraa maqaan koo Munaan jedhama. Magaalaa Riyaadirraatti. Dhaleen guddifanne milkaa'ina keessa. Amma sagaleen kiyya ni dhaga'ama. Lulu ana sagaleen kee dhaga'amee Lulu? Ammoo ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama amma.